Jaalibsa xumuradhee in xumuranne Kadi horii waatiyyoo biyya Itoophiyaa biyya baate ni ani xumuradhee qabi afaan kee walitti afaan shaala ani xumuradheera qabi afaan kee walitti afaan qabi jeen ani xumuradhee yaada ko tarraa kiyya hin dubbattu qabi afaan kee walitti jaalibsa ani yaada ko xumuradhee Please, obsa. Laal. Muhammad Bayaanis taak. Ahmad atillee lama. Beektotas jennee isin jala yaanaami. Dubbii kara biraa ooftanii. Dubbii balleessinaa. Akka dhiira dubbaddaa. Akka ustaazota dubbaddaa. Wal dhaggeeffadhaa. Daqiiqaa hangas jiru kana sii kanneen jira ustaaz Ahmad. Dubbadhoo Muhammad Bayaan jala hin dubbatin. ay galatoon ulfaadhu ani galatoon ulfaadhu ani dhaggeeffadhu Muhammad Bayaan duukaa haasa'uu miti salaamata na gaafatee nan hin deebisu dhaggeeffadhu isa jalqabaa tokko isa kanan si deebisa inni kun isa kana inni irratti haasa'aa jiru ituutati na arrabsituu iyyuu si kabajeen si duukaa haasa'aa jira ati gaafa na arrabsitu qorannoo geggeessite qabdaan si jedhe dhiisee bira darbe kanas dhaggeeffadhu ati na kabajee mana keetti fiddee na waamtee na affeertee na haasofsiisuu keef galatoon galata guddaa qabda ani wanti dubbataa jiru amma sirra deebe wanti dubbataa jiru nama inarrabsiina alima inarrabsiina yoo arraba barbaadan naan arrabsaadha kan hin jedhe alimni kutaan qabu gandan qabu inni haraama jedhe yaanni isaa kabajame inni halaala jedhe yaanni isaa kabajame inni haraama jedhe arrabsa biti lama isaanii alimadha isa kana dhala kan sitti dubbatu Muhammad Bayaan duukaa haasa'u salaamata hin deebisuuf sababni waan inni alimaan dayyuusa jedheef waan inni alimaan ilmoo zinaa jedhee arrabseef namage naan kennu jaalibsa kana dhagababa jaalibsa arran naaf hin kennu aboo waa'ee alimaa kana alimaan rabsaan anja waa'ee alimaa aboo salaamat ati edaa akkanan siif hidhamu barbaadde ani abbaan fedhe wallaahi namni qubannatti amma mana laal. Obsa amma isa carraa Muhammad Bayaan fi carraa mana obsi Muhammad Bayaan si achi guddisa. Video isirratti deema. ati tana malee maayikiin narratti qabde taanaan jaalibsa ani hin bayaan maayikiin narratti hin qabin naa kan carraa Biseti, kau jadi tak kau tanya asirratti naaf kenni jaalibsa ayat tu itu gimana? Modetina mana kana gadaa jiru. Wallahi hayyee modetina mana kana. dhaggeeffadha jalqaba irratti Ahmad Bitara kau kan ati namni kabajaa caalaa obsa nam to okkolleenu maayikiin banii jalqaba irratti wanni anarratti babbaluun isaaniitu bakka hin qabu ani alima arrabsa hin qabu maqaa nama nam fitadhaa obsi jaalibsaa pilii carraa naa kennitee miti obsiga alima arrabses hin qabu alima tokko kanan arrabse hin qabu maqaa namaa kaaseetis hin arrabsinan nama jimaan haraam je eenyummaa utaanan abbaatti fedhe haa ta'u kabajan qabuu fi hin jimaalaan aliman maqaa namaallee hin dhoyne lallamaffaa jecha guyyaa tokko yookaan fedhu nama abbaa fedhan je'us akka waan ana walitti dhaabee torbaan kana dalagaa godhadheetti Muhammad Bayaan ana qofa deemaa warra dubbade anqaata ana abbaa fedhe haa ta'u eenyummaan haa ta'u dhugaa itti meerraa dhaabbadhaan lammaffadhaat Ahmadiin akka inni itti hijibe namni jimaa qame jaartitti hidhamuu hin danda'u je namni jimaa qaqame jaartii wajjin ciisuu hin danda'u je jaartii wajjin fedhii guuttatuu hin danda'u je aboo nuti warra aanan gaalaatii biifi jimaa madhichoo urata gaagoone garaa guuttanne abbaa kiyya qaalii nuti warra laal baroodii as deebi'e irraa isin jechuu barbaadeeti. Lammaffaadha nama jaartii wajji ciisuu danda'u warra jimaa ajaa'ibaa kana nyaate gaafadhu sa'aatii 2 fi 3 fayyadamu. Qorannoodha kun qorannoo nuti irra gaggeessinirraa yoo dadhabdan jaartii teessan nuti as qajeelcha akka nuti sa'aatii 2 irran turre agartani.
قروما شبوك جبت إيسان سنينجت والله أنا ماما تكلا أتي نتوب نبان توانا أوداي كيلو نيادة نجارتي تيترا أتي أفر أكن الرهين تور أجرت سا أفر تنانت يسكيلج للما با جمان فايدة إني نماك أبو خيسا جمان وان فدي جتين غديسي دبل الراي فايدة جماتين بانا ورمون بجام فيديو نما وراب دي كانت تنازو وان فايدة سي قبل الراي مالي وان بواسي دبل الراي مالي وان ميتا سي دبل الرامد أحمد كان ميرب بسودات داوري دبي جرتا ومي إسا برتا حفورة حاسوا إني حاسوا كني أجاو ميدي ما إلالا لأنه مالك جنان جماهن كمو أستاذ نمني جمان كمان حفورة أجاو مبارك نم تدرس أمو نمني دبيو وسالة علماء أستاذ محمد جزاك الله خير. أحمد يخبر نم تدرس أستاذ محمد نم تدرس نم تدرس معلش نم تدرس نما فارتنا زيناتي كباجو نما فارتنا زينا حبيبي معلش نما فارتنا إسنين كباجا بليز معلش حبيبي كي نما فارتنا زيني سياتي نما بيكادا إسنين وان كباجا كان جنة سيجورسو بندنيو إسن namni dubbii Akka oomishaa nuti jiru gubbaa kana gugurbattiitti tana yoo dhoorguu baattan lolli itti fufaan jedhe silaa namni waa beeku ni qabbanaawa jennaan lolli ittuma fufa waan ahmadiin gartee gurbaa kana adaba itti hin godhinin qabsoon itti fufti arrabni itti fuma fincaan waloo baasuunis itti fufa tu ani muhammad bayaan laman deebi'ee aladhaan ahmad indis waa'ee sheekaa nan galchuan aalima nan galchu garuu baalagee baxraan akka ahmadii fi fakkaattota akka ahmad kana hindis eenyummaanuu taanaan waa'ee jimarratti afaan babbaneetta taanaan kan gama immoo sheek kamaal jaalatuudhaa arraba osoo hin taane gama beekumsaatiin raddii irratti godhuudhaaf laal la'inimaa dandeetii kumaatamaan in qaba mirgas biileenan qaba arrabaa malatti bakka inni itti dogongoree fi bakka inni itti kijibees ragaan hin fidee harkaa balleessa ka inni nama sheekaa ta'e harargee yookiin namni jimaa qama'u je sa'aatii 8 walakkaadha waa sadaqataa je harargeen edaa hoggameer qaante qofa waa sadaqatti hoggameer qaante qofas waa sadaqattee darasaa qaariyaa kaayetti maali namni sheekaa hangana kijiba yaasumara maal hangan halamaffaat ammas kaytaan fooq irraa if darbanii mee nama fooq irraa of mee jimaa dhiisi jimaa qabee booyii bishaan keessaa achi tarkaanfatee kufunaas kenna farshoo halaalessitaniit zinaa halaalessitaniit buna halaalessitaniit muuziqaa halaalessitaniit yeroo qabeenya ummataati irratti afaan babbantan akkam mubaarik atis laal naafati wal jaalanna wal kabajna خليسة غربتي واتيو جلت يسي أستاذ مبارك دي مبارك دي بونا مبارك دي يسي مبارك نما ناجي مبارك دي دينجي مبارك دي تيا ده تو مبارك دي رقم تي والله حبيبي سيجالا أستاذ محمد أما أستاذ محمد بيان تو كوفا سنين بربادا جالب ساترانا كنتتا ولين هذا دبلي غري شهاده افرتو اما غري شهاده افرتو استاذ فران أيه تكوفا أستاذ محمد بيان باين سنجال دواين سنكبجا أكاسوما موبي أستاذ تايبسا تيكدوكي نماتي نوفي أستاذ محمد أيه أستاذ محمد ننجال دا أستاذ أحمدين جالتشون أكبر جتومتي يوكيم مو أستاذ محمد بيان جالتشون واي أستاذ أحمد جتين نعقبت مكان ديا مبارك يا قالي Mari nanti jalan dua hari sih walberna. Hindai Ustaz Muhammad ko. Nama cuncaan farsho tu irahin taharamin nanti asal nabiratan haramian. Wow makin yas. Iya lagi patah. Ani kalesa foto i jalibsan foto Ustaz Ahmad post gore jennan wani
Ustaz Ahmad harargee xiqqeessanii fi footoo isaanii poosti goote jedhe. Tokkoffaa annamni jimaatu abbaa barbaade yoo ta'e ana wajjin nageenya qabu gara kootiin akka obboleessa tokkootti mubaarak musammaate jechuudha. An jimaa kanumtan biyya galu harka dubara Ustaad Ahmad jimaan jaartii haadha nama wallaalchisa jeekamre mubaarik. Lakki nama jimaa qeeqoo fi jimaa tokko wajjiniin hangara kootii nama tokko akka nama jimaa fayyadamu. Muhammad Bayaan ana mubaarak wajji dubbatamu si jildiisa. Ibsa dhiifamaa. Garee shahaadaa dubbatan mubaarak. Garee shahaadaa isin Muhammadii walitti isaa. Qoy. Ustaadni dubbatanii kaanii nan dubbadhaa kanas. Yaa Ustaad Faraanii kana. Ustaad afaan. Yoo dubbachuu barbaadan daqiiqaa 5 kana. أي جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. Ustaad Faraanii kanaaf injaa dubbatani. خلينا بار مبارك موتي راغبته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. قاعدة أنا كنت أنا واتي كود بدأ بها. إني جل كبارة حساس ونو كيسة أنت حسب نون تربي في تشو تود كبا. عندي كينيا في كينيا جل ديم نتانان والمير دفع والظلم دفع الظلمين مصري أمتي. وني دو بتعمل قضيات ديني تملي قضيات أنفار أمتي. Ani fakkeenya farsoon biyya kootti gurgurame farsoon halaala siin jedha osoo hin taane yookaan immoo farsoo waan hin jaalladhu farsoon halaala siin jedha osoo hin taane wanni dubbataa jiru qadiyyaa diiniiti waan ta'eef qadiyyaa diinii irratti nama tokko irratti dubbachuu osoo hin taane waan shari'a namaa ibsu nama baay'ee as keessa jira nama 3,000 namni 3,000 arraba nurraa baratamoo beektota as keessa jirra diinii waan irratti wal falmine kan adda baafachuudhaa dhufa. Saniifuu wanni irra dubbachuu qabnu caatiin haraama jedhame akkasitti haraama miti. Namoonni immoo haraama jettan koottaatiin aan dubbadhaa kun warri jedhu akkasiin osoo hin dubbatame namni dhugaadhaa baree wal biraa deema. Garuu Ustaaz Ahmadiin arrabsuun akka kootti akka dhuunfaatti sirriidhaa miti. Obseetu beekaadha. Nama raddii nama kennantu beekaadhaa miti. Nama callisee waan uummataa ibsu barbaade ibsitu sirriidha. Amma gara dubbiitti gaafan seenu inni jalqabaadha. Beekan beekumsa irratti haa dubbatu. Ustaad Ahmad arrabsu jechuun na tokko jirtanii dhiifama. Ustaad Ahmad arrabsu haqan godhadhe waan ta'eef haqa rabbiin na godhe afwan itti fufa sinin kabaja garuu na eeggataa haasawa. Akkas yoo barbaadan keessan nasiyaa naadhaamaati akkana nasiyaa keessan fudhatuu hin dinne fudhatuu diiduu gartanii. Na dubbadhaa jechuu barbaadeet akkas barakallahu fiikum itti fufi. Jazakallahu khairan. Ana akka dhuunfaa waliigalaatti dubbadhe akka keetti illee dubbanne akka waliigalaatti nama booddee dhufuufis egaa dabarsee dhingata booddee namni suphee akka hin dubbannee fi kan biraadhaa aduu alaa basiiratiin ana waman ittaba'ani waan irratti waamnu kana waan beekumsa irratti ta'ee namoota waamuun keenya dirqamadha. Walumaa galatti ammoo yeroon as deebi'ee jedhu waa'ee caatii irratti ulamaadhaaf dhiisnee cal jennee jirra. Irratti dubbachuu wallaalee ittiin fammasuun wallaallee ittiin namoota gara barbaanne ofuun barbaanne nuti. Ulamaa'otatu nu dura jira waan ta'eef ulamaawotaaf dhiifne mee maalaa jedhan majlisoonni maalaa jedhani ulamaan Harargee fi Arsiyoo maalaa jedhan walii galanii wal bira ta'anii nuti warra simmeetiidhaan deemu ijoolleen azala jirtu warra simmeetiidhaan deemu malee warra hukmeeti itti kennite dhugaa fudhatee si waliin deemuudhaa miti. Garuu ulamaanni waliin dhufanii kan Arsiis ka'e kan biraa kan Shawaas ta'e kan Harargee kan Wallaggaas ta'e waliin dhufu. Kennan isan booda dubbachuun keenya nurraa bareeda. Garuu ulamaata dursinee har'a kun haraama kun halaala jennee yoo kan dubbannu taate nuuf gaariidha jedhu qaba. An akka Farhaanitti waan hin jedhutu jira. Garuu waan hin jedhu dirqamaasitti dubbadhee uummata walitti wachisiisuudhaa miti. Ulamaawota hin eeggadha warra beektota hin eeggadha. Tole fakkeenyaaf ulamaan halaala yoo jedhe anaaf meebi akkamitti ilaalaa dhuunfaa kooti kun waan dhuunfaa kiyyadha. Inni kaan haraama yoo jedhe an akka dhuunfaa kiyyatti akkamitti ilaala. Ulamaan garuu halaala jennaan halaala ulamaan gootee jirti jechuudha. Ammallee haraama jennaan haraama gootee jirti ulamaan garuu mataa ofii simmeetii ofii hordofuun kabiraadha. Jaalala ofii hordofuun waan mataan kee ilaallate hordofuun kabiraadha. Garuu waan ulamaan jettu eeggannee otoo hundi keenya iyyuu waan kana irratti dubbachuudhaaf baanne baarakallahu fiikum haa dhiifnu. Boodarran dubbanna gaafa ulamaa'onni itti kennan. Waa tokko namni har'a haraama halaala siin jedhee fi zinaanu halaala haraama jedhamee namni dhiisaa hin jiru. Caatii haraama fi halaala jettee farra namni hin dhiisu. Garuu fatwaa barbaade fatwaa ulamaa'ota haa eeggannu.
namni wallaal hin jiru inni halaala jedhus inni haraama jedhus dubbiin kun gara makkataati namni wallaal hin jiru hundi keenya hin beekna saniif osoo kanarratti jirus natti tole jennaan akkamaa'u inni qabaa jiras dibbi jedhee haa dhiisu ammoo waan ulamaa'onni jedha yoo teenye eegne mee hamma sanatti maaltu nu sarda kan dubbate aalima tokko miti aalimni tokko kan dubbate aalimni inni dura halaala jedhe sun itti deebisu inni haraama jedheef halaala jedhe waliin haa dubbatani nuti maaltu nuun ga'e namni qamaa jiru akkama amma dubbiin sun bayyansu tootti inni halaala jedhu isa halaala jedhe jala haa deemu inni haraama jedhu isa haraama jedhe jala haa deemu miidhaasaa gaafa arge inni fedhe haa dhiisu inni bu'aasaa arge gaafa fedhe itti haaseenu haga sanitti garuu ulamaa'ota eeggannee osoo deemne wal tuquu baanne wal vallamuu baanne nuti muslimeeno warra ragaadhaan deemu warra hayaa qabudha warra wal kabajudha warra akka amantii biraa godhatu miti nuun bar waan quraanaaf hadiisa itti deebinu qabna rabbiin kana nu ajaje yoo walii galuu baattan quraanaaf hadiisa deebi'a takkaa immoo warra isin caalanitti achi deebi'a san booddee waan dubbanna waan taateef adraa keessa otoo dhiifne ala na kan be dabare ma sana kan anatana Majid apa? Wallaala nuti kolfee okay itti deebisi gaafisa gaafii kenna mubaraki takanaaf mubaraki dubbachuu diinuu irratti hin dubbatin gaafita tos ayyaa baqa dubbatu fayyaa de mubaraki kanaaf fayyaa na abbaa dubbatu እሺ fayyaa de mubaraki ustaaduna sireen dhaggeeffadhu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنمكم سدي مرتنو ربي خيرنا هذا بتشيس وانت كيف هبلستي وان أبتمان فايدة جبان أبوس لفخايتين تجاجل بيتين يتوبيات نخيس جمان كناجروس لفخاية أتمو سنبود غافي تكبتشان سنغافدا ليفا موجين دران درسي مدقلي إتوبيا نخيستي درت بني صدركات كفارة لي arra bunni Itoophiyaadha addunyaa irratti isaa fi bunni Biraazil Kolombiyaan sadarkaa kamirra bunni Itoophiyaa akka jiru marti keenyaa ni beekna sadarkaa kufaatii addunyaa keessatti madda galii silaa biyya takkaa galchaa jiru bunni galchaa hin jiru Itoophiyaa tana keessatti madda galii guddaa sadarkaa olaantummaatti argamu madda galiidhaa jimaa kana tokko jireenya hawaasa kanaa biyya tanaafillee utubaa gartee lafee duudaa ta'e mul'atee jechuudha. Koffaan madda galii irraa hin dubbadde. Faayidaa kalamadaatiin siima. Deefuun tana ustaanni Abu Muhammad waan dubbate mee rajala kanaan tureeni isaa gizee jaallibsaa hojjaasu faayidaa jimaan qabu fayyaa irratti takkaalamanaa ibsi jee gaafatee ture. Dhaggeeffadhaa jira keenya. Biyya nuti jiru Noorz Ameerikaa tana keessatti sukkaraa fi damgiffiitidhaa fi kalastroo fi dhukkubni adda addaa uummanni saddamaa jiru warra jimaan qamaane. Dhukkubni sukkaraa namoonni gartee jimaa fayyadamuuf dhukkubni sukkaraa ifi matuma isaatiifu akka dawaa fayyisaa ta'e gabbee tokko lammataa kana kasadaffaadhaa wanni marti keenyaa beekuu qabdan mee ustaaduna jimaan haraamii kajoo quraana keessatti agartee jirta jimaan haraamii kajoo jecha tokkichaa kana qofa naa ibsi fitadde sirraan siin dhaggeeffadha fayyaa ta'uu baarik carraa keenya dabarsuu keetiif ustaad dubbatu ammas an halaala haraama kennuudhaaf dhufne isinitti meera wanni isinitti mu barbaadu ammas fakkeenyaaf shiishaa moo ashiishii jettan ashiishii moo shiishaa waan jedhamu sana quraana keessatti haraama jedhame wanti kaa'ame tokko hin jiru garuu hashiishiin haraama jetta moo halaala jetta jedhee osoo gaafa jedhamu tokko meebi haraama naan jedha malee namni hashiishiin gurguramu ittiin biyyoonni wanni jedhani wanni hin jiru galiyoo kamiin olittuyyuu hashiishiin galii guddaa galcha faayidaan isaa jagnummaa sii kennaa faayidaan isaa kana taanraa dhalaa jettus kan maal hojjettus waan barbaadde hojjetta maraqqantee isaa wanta tin hojjetin hin jiru hashiishi mee hashiishiin haraama ta'u quraana keessa naaf dhiisiin jedha waan istinbaata jedhamutu jira yaa jamaa dirqama maqaa waan tokko haraama falaala quraana keessatti barreeffamuudha hin qabu garuu istinbaata godhanii ulamaawwan waan irraa fudhatan irraa fudhanna kanaaf ammas an halaalaaf haraama isiniin jechuudha hin dhufne dubbii halaalaaf haraamaa ulamaawwatitti deebisnee san booda irratti dubbannaa kanaafuutu mee dhiisaayyuu waan kanarraati amma ittiin jarjarru inni naaf ta'a jettan ammaaf qamaa inni naan ta'u jettan isirraa dhaabbadhaa gaafa ulamaa immoo halaala yookiin haraama moo jedhee abbaan barbaade ulamaa isa fedhu jala haa deemu an hukmii kennuudhaaf asin dhufne akka kootti waan hin fudhadhu jira akka biyyaatti immoo akka deeman abbaatu deema quraana anaa miti kan fatwaatti kan itti kennu ulamaawwatatu lafa jira beektotatu jira an immoo akka barataa isaaniitti
akka wallaalaa tokkotti garuu waan mataa kiyyaan fudhadhe tokkotu jira. Sanarratti gaafa ulamaani dubbatan booddee dubbachuu nan danda'a. Har'a garuu ulamaani waan itti qabatan waan itti majlisni qabate ani waan hay'aan irratti walii galee bakka itti dhumna dubbii kana waan hin cabsee dubbadhuuf hin qabu. Bakka dubbiin kun muhimmiidha sensitiiviidha jedhan uummata walitti kaasaa jedhani. Galii kan galchu farsoon galii galchuu danda'a. Haraqeen galii guddaa galchuu danda'a. Biiraan galii guddaa galchuu danda'a. Yoo akka galii biyyaatti fayyadamne illee jechuudha. No, sanaa miti kan laallu. Waan kun haraamummaan salaamummaan isaa asliin isaa maalirra waan jedhu irraati. Sana ulamaawota dhiibna wallahu ta'ala alam hangama kiyyaan xumuradheera. Kanuma dubbachuuf seeni. Carraa dhuunfaan jaalibsaa. Laal bareedu teenya nama hedduu jira namni kan dubbatuuf kan dubbatin. Waliif haa obsinu. Ustaada kiyya gaafii takka qofaan si gaafadha. Gaafii si gaafachuu qabu. Fakkeenyaaf rabbiin kun kitaaba keessa waa hedduu kaaye. Quraana keessallee waa hedduu kaaye. Ati waan quraana irraa qaraate san, waan kitaaba irraa qaraate san, waan ija keetiin garte gisee daliila fidi siin jaan daliila fiddu sanii ulamaa itti ni barbaadda. Sheekatti ni barbaadda. Wanni baratteef daliila san gisee qaraate, daliila san gisee garte kunoo daliila kana akkas ja'a jetteeti fatabayyanuu namaa godhuuf baratteemi. Okay. Mee wanni jimaan haraami jedhu inumaa ulamaa biraas hin dhaqin, sheekota biraas hin dhaqin. Wanni jimaan haraami jedhu kitaaba irratti haa ta'u, quraana irratti haa ta'u, hadiisa keessatti haa ta'u, barraa'ee ni jira. Wanni gartee wanni nama sakaraansaa haraami walitti qabamee ja'ame malee kitaaba irratti barraa'ee ni jira. Sakara naa deebis. Hayyee duraan dursatti galatoomii ati Shabakaan qaqqabaa jira. Inni dhaga'amu? Inni dhaga'ama. Ni dhaga'ama. Ati waan qaraate irratti ulamaa'otan barbaaddaayyii beektota sheekota naan jette. Nan barbaada sirriitti barbaadaan. Sadarkaan ulamaa'otaallee wal caala. Kan akka koo miti ulamaa'onni doktora dhame biyya keessaa wal yaamanii yookaan immoo ittiin wal kabajanii sadarkaan isaanii tokko tokkorra caala. Tokko tokkotti haajoma. Namni guutuudhaan hin jiru beekumsa irratti. Guutuun hin jiru. Ittiin haajoma. Maaliif jennaan waan anaaf ifan taanidha ulamaadhaaf kenname. Rabbiin quraana keessatti suuratul Al-Imraan boqonnaa sadaffaa keessatti gaafa dubbatu mutashaabiyaatu jira. Waan mutashaabiyaa immoo ulamaa'otatu keessa beekaa jedhe. Ulamaa'ota daa'iin qophaa, sheekni qophaa, ulamaa'iin qophaa fatwaa akka kennu. Kan namaa ifa galu ulamaa'otatu adda baasa. Si galee akkuma ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam inna al-halaala bayyinun wa inna al-haraama bayyinun wa baynahumaa umuurun mushtabihaatun laa ya'lamuhunna kathiirun min annaas. Haraamni ifa galaa jira ammoo halaallis ifa galaa jira jedhe. Ammoo wa baynahumaa gidduu jara kana ammoo mushaabihaati jira waan wal fakkaataatu jira. Namni gariin baay'een namaa garii miti baay'een namaan beeku jedha ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Ammoo faman ittaqa shubahaati namni shubahaarraa of eeggatee fagaatee diinii isaas ofis kabachiise jedhan. Hayyee galatoomee ulfaadhu nuufi wanni daddabaafadhe asirratti. Ustaaf Faraan Ustaaf Jaalibsaa dhiifamaa sumarratti Ustaaf Faraan Gareedhaan carraa namaan kennitu ibsa maa inni. Aboo isin dura asirra jirra. Carraanuu kana gaafii qofa qabnaa nuti. Laal amma fakkeenya warri gaafii Ustaaf Faraan gaafatu deemtu tanillee waa'ee jimaa irratti Ustaaf Faraan ulamaa'idha jiraa jiran dubbatanii waan ta'eef gaafii takka qofaan gaafadha bakka san booda isinitti hin dubbadhan. waa'ee jimaa irraan gaafatin isaa gaawwayi. Waa'ee jumaatii miti, waa'ee jumaatii miti. Ustaaz Muhammad Addiru jaraa jiru. Maal reebol galtee bilee dhiifama wajjin. Gaafiin qabaan jee gaafii takkitti qofa. Dabareen dubbatama. Ani bahu na ayyamtu. Nan Ustaaz Faraan. Ustaaz Faraan. Wayye bahu jedha. Warri manaa siraa fitannaa deemuu dandeessa. Warri manaa No, gaafii nan si gaafadhu. So wanni guyyaa keessaa dhufe hundinuu bidaadhaa jaan. Kitaaba qarni osoo nuti hin dhalatin dura jiru kan itti bulaa turre san malee kitaaba haaraa dhufe waan jedhamu tokko gaafii si gaafa. Duraan dursatti mawdu'a mata duree keenya keessaa baatee jirta waa'ee bid'aa fi waa'ee kaanii haasa'uutti hin jiru miti waa'ee bid'aa miti caatiinis bid'aadha jedhamaa hin jiru dubbii waa'ee halaalaa faraamaati malee waa'ee bid'aadha miti kan keessuma irratti dhumata deebiin. Ustaaf Faraan dhiifama isin afaanitti qabeetti tan jira alqaba irratti warri gaafii isa qabdanillee na ilaa. Ustaaf Faraan yoo na dhagayaa jiraatan ani Muhammad Bayaan kan gaafii ana gaafatus Rabbi akkasii gaafan du'ee qabrii galu akkasii miti Ustaaf Faraan. Innis nan qama'a, innis nan oomishadha, innis nan salaata, innis nan dalagadha, innis nan carraaqadha, haraamirraa badii zinaarraa nan fagaadha, farshoorraa nan fagaadha,
caatii immoo rabbiin subhaana wa ta'ala qabritti naan haa gaafatu tokko kana kan lammaffaadhaati kan waa halaalchus kan waa haraamessus rabbi ammoo mas'alaa fiqee keessatti kilaafni jiraatullee wanni na ajaa'ibu keessa yeroo ijoolleen biyya arabaatitti quba hudduu wal keessee akkanatti wal azzabaa jirtu kana yeroo namni osoo lubbuun jiranii ustaafaraan rabbisu isinume sodaadhaa biyyeedhaan wal awwaalan tana yaa akii bar jimaadha moo lubbuu namaatiittu irraa jabduudha ustaafaraan dhimma jimaati moo dhimma lubbuu wal ajjechaa kanarra haasa'utti irra jabduudha na deebisa afaan namarratti. Ayyee ani gargaaruutti hin jiru inshaallaati. Dhimmi jimaadhaa kun maaliif laallafaa kaafamee ol fuudhamuun danda'ame tokko kana ijoollee biyya ormaa keessatti maqaa gosummaatiin maqaa gandaatiin wal ajjeeftee wal azzabdu kanarraa nama sheekaa guyyaa tokko yeroo hundamee dhaggeeffadha namni kumni adiin kun wayite jimaan harargeedha wallaahi summa wallah amma hiiloon takkittiin kuma 80 aytee jirti kuma 80 inuu arra nama kuma 90 gurguratee jira wayita qaala'iinsi jimaan akkanatti qaala'iinsi isaa samii keessa kotee kana yeroo hunda maaliif yaa'iin jimaadhaa sheekoteen achi as baay'atee kaduraan dhokattee hulluuqoo keessatti teessee wayita jimaan ibiddatee ol kutu kana maaliif as baatee dubbatti wayita gartee lubbuu ijoolleen biyya ormaatitti lubbuu wal baaftee wal ajjeeftu kana aboo kanarraa nuti dalagaan qabnu laal akka yeewaaqa guutuu gabrummaa dadhabnu hiddaan buuqifnaa ammoo yookaan ilmaan itti guddifnaa jenne. Ustaaz Muhammad dhaabbannee bal'ifnee ilmaan illee itti guddifnaa ustaafaraan nu galatooma as booda ka haraam je'us ulamaan teenya asii olitti dhaquu hin dandeessu yoo dandan sagantaa qabatanii makiinaa qabatanii itti haa dhaqanii nuti immoo ulamaa qabnaa ulamaa gurguddoo qabna nuti. Akka isaan Ustaaz Muhammad jendaa nuti dhaabnee jirra nuti raawwanne. Nama wanti qoonqoodhaa isaa yaachisuu malee lubbuu boostaa faraan ati viidiyoo atummaan kun warra garee shahaadaati. Mee yoo dhugumaa lubbuun obboleeyyan keetiis yaachiftu taate nama kaleessa makiina irratti harkisanii makiinaadhaan haadha itti hidhanii lafarra harkisan sammaa irraan hin dubbatin akka amma gartee waa qoqoo nan bitadha. Kan kaleessa Ustaaz Muhammad Bayaan nuwaas irraa baranna isin warra obboleeyyan kiyya wanti isaa jettan irraa dubbattanii waasin irraa baranna suutaa walitti isaa hixanne nuti hangas. Ustaaz Muhammad waasiniin jedhee bahaa yoo dingata waa'ee caatiin haraamaaf halaala na waliin dubbachuudhaaf feetani inshaallah mana abdiitti yookiin mana kootti sa'aatii anachi seenetti koota amma dalagaarra dhaabbadheen karaatti daarii qabadhee dhaabbadheen kan inni haasa'u jiru xiqqoodhumaan akka namni walitti hin buune araaruma buusuudhaan malee waa biraa miti yoo ulamaawotan eeggadhu dirqamas waliin haasa'u qaba jennaan dingata Ustaaz Muhammad Bayaan haasa'uu dandeenya mana abdiitti yookaan mana kiyyatti suurakkoodhaa miti lammaffaa waa'ee obboloota keenya maaf hin dubbanne lubbuun irra caaltii dhugaadha yoon arge yoon dandeenye hin dubbadha yoommoon waa'ee obboloota koo as keessattuu fiduu baanne san maaliif hunduu fannii mataasaa qaba kan akka mubeefaatu jira kan mirga namaati lubbuu namaati haasaantu jira nun immoo ishee kan keenyaa sana bakki sun akka nu jalaa hin baanee fi waa'ee kanarraa haasofna malee suntu irra caala sana namni du'aa jiru dhugaadha kunoo hin jiran kan akka abdiin faan jiranii mubeen hin jira warroon dubbachuu danda'an hin jiran kanarratti maaliif dubbii barbaada sagalee barbaada waan ta'eef dubbachuu danda'an sanarratti jira ammoo wanni diinii immoo wanni ni barbaadu tokkoffaa beekumsa irra dhaabbatanii dubbachuu barbaada lammaffaa ammoo ragaarratti hundooftee haasa'uu barbaada sadaffaa ammoo hikmaa barbaada bakka kana duwwaa hin goonu jennee tolee bakka sagal seennee dubbachuu dandeenya bakka sagal seenuun immoo humna qabda jechuudha miti namni bakkuma qabe sanatti yoo jabaate waa cabsa malee asis rukutee asis madooshaadha yoo rukute bakka hunda cabsuudhaan hin danda'u saniifidha jazaakallahu khairan galatoon anamma ustaafara dhiifama osoo isin hin baane asirratti warri shiishaa dhuganis warri sijaaraa dhuganis gabaadhaa itti fufaadhaan isinin jechuu barbaadeet. Waa tokkitti Sijaaraatis shiishaatillee jaalibsa maal inni barbaada? akkas baarakallahu fiikum shiishaan haalaalee sijaaraanis haalaalee hazaaban seentanii jannata isinirraa fixanne galatooma alfaadha mubaarak usamma wanni sirraa feenu ummata oromoo kutaa kudha tokkoo ni jaalatta si beeyna jimaa harargeetis ni jaalatta si beeyna
Irraa sitee ammoo keessaafuu harargee fa'aati ilma harargeetii ilma jaarraa abbaa gadaati jennee lafallee sii kaninee beeyna manallee sii kaninee beeyna nuti akka harargeetti. Harargeen lubbuu sii kanneti. Ilmallee si godhata. Jaalala keetirraa fi jabeenya keetirraa godhadha. Ustaaza kana waggaa meeqa dura beeyta? Waggaa meeqa dura Dubaay kana turtee gadeeyte? Erga kalee inni jibaan haraama je'ee harargeef inni wal qaban maaliif jaalala isaa ibsatteeti? Thank you. Galatoom ulfaadho jaalibsaa. Tokkoffaa irratti anaaf ragaan waa'ee jimaa irratti namni na jaalatus namni na jibbus caalaa dabalatee dabbaaliin dabalatee burqaa afran qalloo afandiis ta'ee kunoo abbaa hadhumti haqaa kun jechuudha. Yeroo dan wal lollamiti abbumti haqaa waa'ee kootii irraa dubbachuu danda'a dhimma kana irratti maaliif beektaa atis immoo beekta. Jimaa tokkoffaa irratti jimaa irraan kaasa. Waa'ee ustaaz irraan kaasa. Ustaaz ijoolleetu masqalatti keessee si agarsiisuu hin danda'an. Masqalatti ka'anii waan ta'e asoorsiisaa gadhiifame argeetanii dhaggeeffadhu. Masqalatti ka'amee waan hin taane jedhamee argee sismiti abbumatti fettee tiktokichaan beeku neetworkiin qabu argee ayi jedhee baay'ee gaddee intina jedhe tokkoffaa shabaabaa lammaffaa nama diinii qabu akkamitti akkana godhan jedheen feesbuukii irratti qaalii koo jedhee gadhiise tokko jedhe lammaffaa tuttuqaa harargee anuu hin danda'u takkaa namni yoo ofii jibbiyyi akka namni jibbu godha ana ofii kooti uummata harargee nan jaalladha tokko hin beektaatisi ani fatuu kan wallollee anaafsi yoo wallollee maaliif dhattee uummata harargeetii walitti na buuftaadhaa fi wallollee jedhee yaadaan hin beekta maal wal qabne jira anaafsi yoo anaafsi wallollee maaliif keessatti harargeetti galchitee uummata harargeetii walitti na buuftaa siin jedhee wallolle akka lafa sana sinaa bakka maaliif dhattee yoo uummata harargeetii walitti na buuftaadhaaf wallolle waa'ee jimaa ustaaz Mahammad isa ta'u ustaaz Ahmad isa ta'u ustaaz abbaa barbaade haa ta'u jimaa lubbuutan jaalladhaan inumaayyuu yoo mana keessaan qabaanne rafitiin na qabuu dideera akkuma amma abbaan haqaa jedhee sukkaara kooti jimaan dawaa akka ta'e irra geetan sukkaara kooti jedhee barbaada dawaa naa ta'eera isuma dhugumaa jechuudha amma yeroo biyya galean qoricha sukkaaraan fudhata abdiin sin beeka jimaan qaama wallaahi sukkaara kun waraabadda ammaa inni nama tiishartii kairoo keessaa yeroo jalqabaatiif nama tiishartii uffatee nama tiishartii jimaa fuulduraaf duddubbatti uffatee sagalee ta'uuf jimaadha maal taate sa'uyyee hin beektu moo jawaa jimaa siitee san qofa jawaa jimaa siitee qofa warri durna wajjin turan sitta himan wati kaleessa dhufte faayidaa jimaa san qofa nu waraabbanna wallaahi billaahi jimaan sukkaara yoo fayyadamu jimaa qabu mallee namni sukkaara qabdan dhaggeeffadhaa ayyee okay namni dhukkuba sukkaaraa qabdan akka kooti dhaggeeffadhaa namni dhukkuba sukkaaraa qabdan jimaa qaama akkana guyyaa lama jimaa qaami mana himii dhaqiiti yoo sukkaarri kee dawaa wayii barbaade ammu baarikii miti waraabbadhaa ammas namni garuu sukkaaraan hin namni qaamina jimaa qamaatanii lawuziidhaan hin jaartitti qaamina sirriitti jeeyin mubaarik dhiifama bakka tanallee ibsi haa ta'uuf warri haadha manatti gamu isa kana sittimsa koy dubbadhee faayidaa jimaa dubbadhaa koy namni dhukkuba sukkaaraa qaban baay'ee way dhaggeeffadhaa jimaan kun faranjiin akka inni dhukkuba sukkaaraa ta'e yoo beekte nu jalaa balleessi jedheen sodaataara jimaan warabbal kaabaa insuliinii caalatti ammaan nama dhukkuba sukkaaraa qabu yeroo dheeraa yeroon biyya galee sukkaara koo kana ittiin to'adhu jimaa sukkaara malee yoo hin qaame laslaasaa malee yoo hin qaame lawuzii malee yoo hin qaame qorichi nan barbaachisu hin to'ata jimaan isuma dhugumaa jechuudha meemee kana wallaahi dhugaan dubbataa jira namni dhukkuba sukkaaraa qabdu jimaa bitadhuuti utuu sukkaaratti hin naqin shaayis hin fayyadamin waan mi'aatti hin fayyadamin mee sukkaara guyyaa lama jimaa qaamiti manaa himii dhaqi sukkaarri kee akka itti jiru ilaali sana booda mubaarakni kijiba obboleesso namni biyya keessaa silaa sukkaara qabaamtu jimaan qaamne hundi isaa sukkaara bashannaa ta'eera kun isa kana lammaffaa
jaalibsaa yoon maaluu godhe dubbii koo geessitee dhimma Harargeetti hin galchiin. Akkuma tu jette ummanni Harargee ummata na jaallatu ummata na kabaju anillee nan jaalladha nan kabaja si galee waa'ee jimaa immoo kunoo burqaanuu dhufee as keessa irraa reefan argaa jira abbaan haqaa ni beekaa qoosaan qoosu an akka yaadutti tuttuqaan jimaa kuni nama aara ulamaayii Harargee irraa qabutu gadi ba'ee jimaan haraamiif halaalii dubbata malee hin dhagaamu hin dhagaamu taanaan Ni dagama be dubbatu ni dagama se dubbatu ni dagama nama tuttuqa Asmaanu abdii gataachoo amma namaa jirtami. nama ulamaayii Harargeetiin Itti fufi. ani hin jiru jechuudha. ni jirta mu be Sirriitti dhaga'amaa sagaleen koo jaalibsaa nan dubbataa. dubbachaa jirta mu be Waa'ee jimaa bara baraan waan barbaadan jedhaa malee bara baraan warri waa'ee jimaatiin nu yisiisu kun nama aarii wayii ulamaayii Harargee irraa kabajan qabaan sheekaafis qeesiidhaayyuu kabajan qabaan islaamaan gaafa ummata Harargee tuquu barbaade xiyyeeffatee namni gadi ba'ee jimaan haraama jedha tokko jedhe ulamaayii Harargee irraa aarii qabdanu jettanii jimaa haraama minaamin jettanii bakka 8tti nun qoodina tokkoffaa waan barbaadan jettu malee anjimaan niisu tokko jedha anjimaa ilaa yoo malqiyaamaan niisu gaafa qabbaramu na waliin qabbarama tokko lammaffaa jimaa lubbuu kiyya caalan jaalladha sadaffaa dallansuu Mahammad Bayaan irraa qabdan yookiin immoo sheeka Harargee tokko irraa qabdanu jettanii dhaxxanii jimaan halaali jimaan haraami jettanii wanni haraamaaf halaalaa danuu jira waan ta'eefi dhiifamaa wajjin jimaana jalaa intotti qinaan jedha dhumateera al tokkittii waa tokkoon dubbadha jimaan hin dhaga'ama miti jimaan sagaleen koo jira jimaan haraama akkamitti haraama jedha jimaan waraabadha jimaan haraama Ustaz Mahammad Bayaan dhagaa Muutsi godhanii jiran namaa muutsi godhanii jiran Mubaarak. Amma jimaan haraami jemu jimaan. Nasa waan barbaade nasa yaadan irraa baasaa kaati sana booddee waan barbaade Amma jimaan haraami jechaa sababni isaa maaliif jettee naan jedhi ustaaz na wajjin falmi amma dhumaatti. Maaliif naan jedhi ustaaz Mahammad Bayaan ustaaz Mahammad Bayaan maaliif naan jedhi maaliif naan jedhi ustaaz sin kabaja maaliif naan jedhi jimaan haraam namni inni haraam Hayyek amadiinis haraami jee dabi amadiinis haraami jee dabi. oiga Ustaad Rabbul Malik Mubarak why Mubarak Amadii fi bunninis haraami jee Mubarak thank you abba Abba yaa fi tatumut goroddo. Wallahi billahi jee amma dhaggeeffadha jimaan amadii fi bunas dabi haraami jee namoonni akaafachuu hin dandeenye aboon irraa fixe dubbii namoota akaafachuu hin dandeenye ana hojjaase maaliif haraami jettu maaliif jettu Mubarak ana aboon hojjaase jaalibsa nuti godhiti abbaa qaa wajjin dubbadhaan okay Ayyee, maaliif jettee miti? maaliif haraami jettu jimaan Mubarak nama shan irratti haraama tokko nama akaafachuu hin dandeenyetti nama hatee kan nama qaamutti haraama lama nama bitachuu hin dandeenye birrii halaalaa dafqa isaa buusee dafqee hojjetatee borsaa isaatii bitachuu hin dandeenyetti haraami lama sadaffaa nama amadii haadee Bo mutkoradhu sheekhaati mutkoradhu lama Mubarak lama qabina nama qamadii haadee haraami jee jira Mahammad Bayaan rabbiin sodaadha lama jette Mubarak lama sadaffaa nama dafqa isaatiin bitatee hin qaamne irratti
haqa namaatiin bitatu irratti haraama. Nama sirnatti hin qaamu seera caatii kabajaan akka gootii kanatti afatee bishaan bitatee jimaa isaa qopheeffatee seeraan hin qaamne irratti haraama. Ammas lamman afan immoo dhaggeeffadha. Madiinis haraami jee gaasii qamadii fi caatii yeroo kabajaan. waan gaarii dubbachaa jira. Sheekha waan gaarii dubbachaa jira. Waan gaarii dubbachaa jira. Sadii. Abbaa haqa amala koo beektaa maamma bayaanii walloluun barbaadu nan jaalladha maal abbaa koo naa wayya. Sadii dubbatti waan gaarii dubbachaa jirta hubee waan sadii waan bareeda dubbachaa jirta. Sadii lamaa siyaafa lama dabale. Lama dabale. Ammas jimaan namoonni itti haramame haraama ta'e shan ilaa dhaggeeffadha. Jimaan haraama kan inni ta'u nama shan irratti. Tokko nama akaafatee ofii isaatii bishaan itti naqee guddifatee ankabaakabee guddisee hin qaamnetti haraama nama kan namaa dhaqee qabsee nyaatutti jechuudha. Jimaa tokko. Lama nama haqa isaatiin hin bitanne nama haqa isaatiin bitatee hin qaamne irratti haraama. Sadi nama yeroo bitate illee sirnaan fudhatee galee seera caatii eegee maabraatii isaa tolfatee afata isaa tolfatee seeraan taa'ee hin qaamne irratti haraama. Afur nama jimaa nama hatee boroo namaarra deemee utuu nakaafatin utuu ittiin dafqin boroo namaarra deemee jimaa namaa cabsatee qaamu hattuu irratti haraama. Sammuu kafiifi iccitii qabachuu hin dandeenye rabbiin halaakee isa uume nama yoo qaames yoo hin qaamnes lawxii bu'aa wayii agarsiifne nama jazbaa irratti haraama malee kan biraa hunda keessaniif halaala aleekum qaamaa jirra itti jirra chaaw fixeera. Mamma bayaa mana bara keerra naqataa. Galatoon ulfaadha. Abdii Geetaachoo carraa gaafachaa ture. Ibsa abdii fannii fi gaggabaabatanii haa dubbatanii. Abdii tuufi. Abdii jalqabatti qamaa jirtan immoo. Nama buuftanii Bashiir fa'aa galchitanii jawwaa as keessa teessiftan isa. Saba mannummaa murtiraa honkaa kan. Bashiir fa'aa galchitanii nama buuftanii nama yaada qabu. Numbuusina akka isinirraa ciroon jiru numbuusina. Waalaikum salaam abdii birkaanee jira abdii waalaikum salaam. Tuqqumaaxaa maaliin jiru. Abdii Geetaachoo abdii Geetaachoo. Muhammad Bayaaniin ol naa baasi bakka mubeetti viidiyoo abanatu haa guddifatu. Jirtu nagaa keessanii duraan dursee ani jimaan halaalaa or jimaan haraaman jedhu garuu waa'ee jimaa tokko lama isiniin jechuun barbaada. Tokkoffaa jimaan jiruuf jireenya hawaasa keenya naannoo ba'aa biiftuu parsantii 100 keessaa parsantii 100 jimaa irratti kan hundaa'ee jiru. Kana malees immoo galii sharafa doolaara alaa parsantii irra guddaa kan fidu jimaadha. Beekamaadha. Biyya keenya keessa qofa osoo hin taane biyya alaa asii deemee ekspoort ta'ee biyyoonni jireenya isaa ittiin gaggeeffatan jirti. Sumaaleelaan jirti. Biyyoota baay'eetu jiru sirriitti beektu isin keessanii. Jimaa haraamessuu fi halaalessuu qoodni kan koo yookaan kan keessan miti. Ituma haraama yookaan ituma halaalee jiruuf jireenya hawaasa keenya bal'aatu keessa jira. Sun achuma haa ta'u Muhammad Bayaan gaaffii sii qaba. Video banadhu. Qoonqoodhaan nyaachaa jira nyaata. Oromoo sagal. Fuulduratti. Jimaa aannan qamaa amma sitti jira garuu waan sirreeffachuu qabnu na siyaasiidha. Tokkoffaa ati nama barnoota diinii islaamaa nama barsiisi viidiyoo waraabamee deema. Nasiyaan naadhaan barbaadan keessaa naafdhaama abdii Geetaachoo. Uummata duratti waa dubbattee uummata duratti waa si hima. Hin ta'u gaa sun hin ta'u gaa. Dogoggortee jirta. Nasiyaa yoo naadhaan barbaadde keessaa naadhaan. Dogoggortee jirta. Nasiyaa qofa amma laala qoy nasiyaa naadhaamu deemtamu gaafii nagabachuu deemtu. Qoy dawwaltee himuu dandeetta yaa.
እንደወሉ Abdi, ሲሂማ nasiyaan naa dhaamuu deemta moo gaafeen na gaafatu deemta? Gaaffii sin gaafadha. Nasiyaan haa fuudhee. Gaafii bichaan yoo na gaafatte siifan hayyama. Abbaa Kan barbaadde. nasiyaadha eenyummaa utaanaa miidiyaa kanarratti hin qeebalu abbaa fedheewu. Gaafeen naa Tokkoffaa jechoota akkanaa hin dubbatin ati nama hin tuffatin gara fuulduraatti bakka guddaa ga'uu dandeessa waan ta'eef. jechoota badaa hoggaa jettan. Maaliif beektaa? Ati dhagaye eenyuun Ayyee. wal qabsiin maaliif isin jedhe beektaa? Jechoota hamaa koomentiidhaan ati barreessite argeeraan. Ustaaz Mahammad Arba'een jechuudha. Ahmadiin. Dogoggora kun tokko ati dubbiidhaan amansiif yoo dandeesse. Abdi. Nala. Abdi. Ani isarra goruu dhufe. Namni taa'ame obsa. Nafichi isaa gaa. Jaalib isaa faana deemsaa abdi. Nu haasofsiisaa. Taanaaf abdi qoqoy. Abdi please laap. Ati amma wanni sitti mul'atu. Arraba Muhammad Bayaantu sitti mul'atu. Nama ibidda oowwisaa jiru. Nama gandummaan ibidda oowwisaa jiru. Nama shanyummaan ibidda oowwisaa jiru. Nama halkanii guyyaa irratti xiyyeeffatee waa'ee jimaa irratti xiyyeeffatee halkanii guyyaa bo'aan bara arraba dubbadhu bara yeroo mata akka dubbadheetan achi deemee yoo taabne. Sa'aatii digdamii afur nama mana kana. Ani kanan sin jedhe bari. Obsi gaasaa obsi. Ila baalagee arrabsuudhaaf Ustaad Ahmad jechuun tokkoffaa nama horitti sagaggaalummaa hojjetee biyyaa ba'e. Puuji ganni ganna. Eenyu. Warabbil Kaaba wallaahi Na dhagayeegaa. Walaa kabaja. Alima hin arrabsin walaan Na dhagee makutaa. baalagee akka Ustaad Ahmad immoo hin dhiisu. Aboo dhageeffadhu kaa. Maal Maasi. dubbatu? Maal Maasi nama haasa'u. laal? Badiin yoo jiraate dhageegaa. Nuti nama afaan Oromoo dubbatu ilmaan Oromooti nama Musliimaati. Ati immoo nama barsiisu isaanillee akkasuma. Waliin teessee dubbachuu dandeessaame. Maa akkana arrabni akkana afaan cabu viidiyoon kun waraabamee borii ilma dhalchita bara. Hin dubbatan gaa. Maa arrabsi taasumatti an kana maal dhaabsifneedha amma bara. Arrabsuun qaba gaa wayi baalagee qabeenya qiyyaarratti afaan. Atillee baalageedha jechuudha. Isaan arrabsite tanan atis baalageedha jechuudha bara. Baalagee miti ani. Si galee? Baalagee miti. Anaanis baalagee jechuun andeessu ati. Yoo Maaliif as hin dhabeeta? Yoo nama arrabsite yoo nama dhaggeeffatu taate. Ati narraa waan ni qabda abdi. Anarraan maal qabda? Abdi Geetaachoo. Abdi dhageeffadhu. Yoo namni si arrabse. Sabboon absi. Yoo namni si arrabse. Muhammad Bayaan Sirraa maaliin qaba? Maaliin sirraa qaba? Maaliin sirraa maal qaba? qabda narra ishiyaa? Abdi Geetaachoo naatti hima waan itti hima naatti hima naatti hima. Maaliin si jechuu fedhe beektaa? Ati tokkoffaa nama Harargeeti. Namni Harargee wal dhaggeeffata. Ati ilma Harargeeti. Ustaazii waa balleessan beekaa danuu qabdi Harargeen. Isaanitti illee gaafachiisuu dandeessa. Beekaa kiyyan qabaa. Laala beekaa kiyyan qabaa. Ati immoo dhageegaa. Ati amma nama amantaa nama barsiisuumi. Agartee waan ijaan agartee qabda amma fakkeenyaaf badii balleessuu danda'u isaan. Abbaan fedhe gorsaa fi abbaan fedhe wayillee naa kennuu hin danda'u abdi. Isaanii badii balleessuu danda'u ani nagarre. Ati immoo waan an dhagee balleessite amma inni nama jechaan irra deebuun barbaanne jettee kaate waa akka nama ijaan argeetti. Ati nama amantaa barsiisu. Kun immoo sirraa hin eegne kanan hin barbaanne kanan dhaabisisu. Namni jimaa qaama haadha isatti idamaa santurra hamaadha moo? Namni gartee horii sagaggaalummaa itti hojjetee biyyaa beekturra hama. Sana immoo egaa ati akkas jette asii achi ilma muslimaa ilma oromoo asii achi arrabsuu moo? Beekaa qabde beekaa keessatti himattanii beekaan keessanii immoo jaarsa dubbatee nama badii balleessutti muru. Haadhatti idaame si biratti arrabaa miti. Abdii Geetaachoodha namni kun jecha gartee namni jimaa qame haadhatti idaamaa namni kun jira. Kan jimaa qame haadhatti idaame jookuyyoo. La ilaha illallah Abdii Geetaachoo yoo jechi kun jiraate jecha badaa kun jechi kun namni jimaa qame jecha badaa jaame jira. Ogutaa qabee jiran dhageeffadhu. Sabboo jechuun jaame jira. Sabbona. Dhageeffadhu. Obsi abbaa kaa. Ogutaa kana dhageeffadhu Abdii Geetaachootii fi Maamud Bayaanis. Tokkoffaa irratti Abdii Maamud Bayaan almost waggaa tokko qofa eega miidiyaarra dhufe. Ahmadi waa'ee jimaa sesseenuun waggaa 4 caalchisee jira. Waa'ee jimaa dubbachuun Ahmadi waggaa 4-3 ni beekna Abdii ajandaa waa'ee kanaa hogguu dhufe keessatti jiyee seenuun Maamud Bayaan ammoo waggaa tokko qofa eega miidiyaa gara miidiyaa dhufe. Ahmadi Maamud Bayaan jettaa miti nam tokko irraa gadi hin bu'u. Abdii wanna itti beeku ifii barbaadachaa jira. Jannata seentanii warri Dubaay jirta
Dhiifama godhaa. Ilaa ani gastii kanarraa gadi namni garuu sabboona abbaa ol beeknaami garuu ilaa. Abdi takka obsime wayis gaafa abdi. Abdi mee abdi geetacho 1 second please hold 1 second. Let me tell you the truth. Abdi second let me tell you the truth. Jecha gartee melege namni jimaa qame haadha fiitti idamaa jecha kana yoo sheetichi sun jee jiraate ati jecha kanaaf akkamiin rifatte jecha ustaamaa baanja kana lolte jecha namni gartee jimaa qame haadha fiitti idamaa inni sun jee jecha kana akkamittiin dhageenyati. Nageenya warabbal kaabaan nageenya gurri koo aduudhuun nageenya tokko warabbal kaabaan nageenya. Jima gamoo jirta jaartii jedhu yaa walad jecha kanaan dubbatti sabboona. Si dhaggeeffachiisoo? Hin barbaadu garuu agartee gaayiin dhageenya maaliif geettaree abdii jaachu? Dhaggeeffadhaa Viidiyoo jira inni akka jee. isa baasuu dandeessu garuu qoy mee amma jecha kun yoo jiraate tokkoffaa gandummaan hamaan jiraami gandummaan hamaan jiraachuu danda'a jechi hamaan kan biraa jiraachuu danda'a ragaan jiraachuu danda'a beekaan Harargee keessa jira alimni beekaan Jimma keessa Arsii keessa jira hoo jecha sanaan ikkoo gaafachuu dandeenya hoo waa'ee Jimaa waan beeknu qabna haqa beeknu qabna waan beeknu haqa beeknu qabnaa min sana gaafachuu dogoggora irratti dogoggora biraa maa uumnaadha bargaaffii koo hayyee bakka gaafii kitti qofan see irraa qaba abdi hara amma fakkeenyaaf yoo ilaalte baay'inaan bakki ilmiin itti baratamtu bakki darasaan Jimmarra Wallorra Wallaggarra Arsiirra Baalirra Shanshaamannirra Naqamteerra Booranarra itti yaate wal geessituun Harargeedhaa miti. Amma afaanuma nagaatiin si gaafadha tasgabbinaa se'una akkasii miti abdi. Keekkotii guutuun Harargee baratti yes. Eewwa hayyee ibsa duuba gaafni deemu kun qaariyaan kan ta'an Harargeen irra guddaan baay'inaan Jimaadhaan masruufni isaanii jimaadhaan qaariyaan kaayyattu tun jimaa gurgurtee guyyaa gartee hanga cabsitee hanga namni qabu magaalaa geessitee qarshii 100 qarshii 30tti gurguratteeti galgala galti timaantiin bitatti shunkurtaa bitatti barbaree bitatti qondoo bitattee darasicha kanaan ruuza bittee ilmaan ishiiti wajjin nyaata gootee itti kenniti hayyee. Harargeen tungaa arraa miti maallayni ulamaa'in ilmi waan haraaminiin baratamtu waan haraamin ilmiin akkamiin itti baratamti waan haraamin akkamitti masgiinni ibaadaan godhama masgiinni kayyoo agarte kunoo bakka hundatti harargumarraa qabanii maallaqa fuudhan ka irraa kennanis kennaa harargeerraa awwadaa irraa ibaluun kumaan gana kenni Allahu Akbar. Olirraa waggaa dhufan Allahu Akbar maallaquma Harargeeti kun hundinuuti beek hayyaa as deebi hajjiidhas waanni hundinuu maallaquma jimaatiin akkanatti naggan. Gaaffiin kee maal reenarraa? Namni dhadhaabsi gaa namni akkamitti duuba guyyaa keessaa lafa akaanii jimaan akkamitti haraami jemuun dandame boleessu hajji jiruu bijireenyi maallayni isaa hajjiidhaan godhame wanti kun hundi yaa bar laal akka jimaan haraami ta'in akka namatti hubadhaa uummata biyya. Hiixanni nuti ilmi haraam barattatanii jalqaba yeroon seenu maal jedhe mamma waan ta'eef hiixanni ani maal jedhe jalqaba yeroon seenu jecha kamaanii dubbadeen oguta kamee abdii kan jedhifama burkaati godhu sorry mee dhiifama mee mudnarraa godhadhaa dhiifama wajjin yaada keessan lachuutu an akka sirrinnaa gala wanni sinaa sa'uu feetanii ammoo murtiin akka Harargee qabnuu fi gochi namoota karaa shari'aatiin alatti ba'anii wantoota tokko tokko dubbatan akka itti deebisan san namoota irraa fakkatuu fi namoota irraa bareedu ni qabata jechuudha. Abdiin irraa sa'u jirus ati nama ustaazaati yoo namni san baalagee ta'e isaa wajji maaliif baalagomta jira fakkaata. Karaa jimattiin deebi'a nuti ummanni Harargee amantiirraa nama gaafannu qabna. Sheekotiin teenya gurguddoon sheeyni sheekotaa ka sheekotii arraan tana gabbaatee albaatu tana hunda barsiise sheeka gurguddaa kakka sheeka Adamtuulaa amma watar kakka sheek Muusaa su'aalaatu jira. Sheek Adamtuulaa Rabbi rahmataa godhuu fi
Sheikh Musa Su'ala Faan, Sheikh Watar Faan, Sheikh Sheikoti, ulamaayonni Profeesarri Islaamaa lafa nuu jiran, nu barsiisu jiran, nutti himu jiran. Gaafii mee haa gaafadhu. Amantiitu haarayni arrabe hemoo amantuma amantii bara 1400 fi waa jirtu saniitiitu arra jijjiiramee masgiinni Harargee guutuun jimaan jaaramee jiruun Harargee guutuun jimaan jaaramaa turte hajjiin Harargee guutuun harjiin Oromoo guutuun maal Harargee miti qallaa qabeenya keenyaan irra guddaan deema. Ilmiin Rabbii taraabsamtu maallaqa jimaatii fi yookaan nyaata jimaatiin raabsamaa turte arra hadiisa rasuula birootitu rasuula Rabbi alayhi salaatu wasalaam Muhammad booda nama biroo gad ergamee dhufe moo ka arraan tana amantii nu barsiisuu fadhu jaahila nu sehe moo ummata gaaraa gale nu sehe moo ummata arra amantii qabsiisuu jiran nu sehe gaafa aara dantaa isaatiif jecha lubbuu isaatiif jecha fedhii isaatiif jecha siyaasa isaa hojjechuuf jecha dantaa tokko tokko bakka fedhu sanirraa dhabuuf jecha yookaanis hinaaffaaf jecha waan takkaa nyaatee hin beeyin nama miidhaa faayida namaa qaba eeysa miidhaansaa diktoora kamtu maraammare miidhaa qaamarra akkamtu fida akkam nama godhaa osoo hin beeyne kajalaa qotanii nyaatan moo gubbaa ciranii nyaatanuu kan beeyne akka Sheikh Musaa Su'aalaa baanu gabbahee arraan tana irratti harka dhiqachuun yookaanis beekaa tahee nutti himuun sirri jirti ijoolleen Harargee afaan isii galuun deebisuuniif afaan isii galuun firraa dhorkuun afaan isii galuun diinagdee keedama si dura dhaabbatuu fi nama arra jaayila si godhee nama arra dhalate si godhee ilmi lafa san keessa biqilte keessatti namummarraa si baasu afaan inni beeku wajji haasa'uun kabajni duraan sheekaan tuqinaa diktooraan tuqinaa nama siyaasaatii abaluun tuqinaa jannu san hundinuu goda malee faayidaa waan nuun fidiniif afaan inni beekuun deebisuufiin keessan mirkaniidha. Deebisaa afaan inni beekuun deebisaaf nama. Kabajni abbuma jabaate abbuma firraa nama dhorkee namni kabaja. Because amantii yoo fedhe namni ulamaa'iin Itoophiyaa walit dhuftee teessee wanni kun akkana amatoota dila kana akkana jira. Namoota dila kanaa ittiin jiraat, masgiida dila kanaa ittiin jaarame, hajji ittiin dhaqame, ilmi ittiin mayir. Arraan tana wanni kun akkana na fakkaate anatti mee isinoo isinitti akkam fakkaata jedhee wal gaafatee deebisaa walii deebisee mormii gaggeeffamte san barreessee yaadaan lafa kaatee suutatti waliin haasawee tiif irratti illee bahee waan akkana waliigalle akkana waliin jenne jedhee namni suutatti waan tokko waan godhullee ni godha. Garuu immoo akkanumatti hogguma ifiin fedhe namni akka nama ifumaafuu sakaraanatti gabbahee waan fedhe godha. Mee waan takkaan isinii hima. Namni Harargee beeytu baadiyyaa Harargee keessatti dongoraa afaan qaraa sibiila balastira irraa tumame ka afaan akkaan qaraa ka gubbaadhaan zanyaan dhagaan ja'amu gubbaa jiruu jira. Jimaa qama'ee quufeeti zanyaa kana dongoraa kana fudhatee namni lama wal cinaa ejjee osoo qaawa diresan irraa ammaysine qaawa sanitti itti deebisee hoggusatti itti deebisee afraffaa bakka takkaa fuudhanii darban akkasit diranii ammas qaamni nama hollachuu dhiisi namni waa adda wallaaluu dhiisi takkitti akkana ziggodetti bakka san uraasan jechuu ati namni fayyaa kun achi deebisuu hin dandeenye akkasit deebise jechuu namni qaamni if wallaale namni hollatu akkasit dalagachuu danda'a inni biraa tumaadhaaf gaafa jimaa gaafa gabbaatu nama 50 nama 100 tarree galaniiti waliin maxxananii ulee gartee daawwanna muka gurguddaa hanga yoo takkitti nama dhee namni kun achumatti hafu du'u kana qabatee namni waliin maxxanee xiqqasha walirraa akkana jechaa wup kan taraasaan eeyne kan taraasaan wallaalle kan namni tokko walitti mufanne walitti hin gufanne ciqilee waliin tuyne wab godhanii bitan jechuudha. Kana duuba namtichi ifiif kaaffee yoo dhuge wanna jaartii isaatii fi wanna isaa addaan wallaalu ka duraan sammuun irruu maraataan hundi dhufee jimaan tuqa jedhee yookaan itti kannanii afaan kaayee ifiif maraataan duraan sammuun irruu
jimarraa waa himuu fadhaa jechuu. Mubaarak takka waan dhugaa dubbate. Takkittiin dhugaa inni dubbate reefu akkuma jirutti ta'e Harargee jaalachuun akkuma jirutti ta'e akkinti beeknu akkitti nuti itti amannu sanuma jimaan namoota suukkara qabaniif suukkara isaanii irraa balleessa. Kana addunyaatu beeka dawaadhaaf barbaadamu. Warreen suukkara qaban jimaa warri qamahu suukkarri isaanii ittiin ka'u dawaadhaawu. Garuu nyaatuma kanaawu laaffisoota naawu yookaan baastaawu seeraa ala akka malee nyaachuun akka malee qisaasuun akka malee facaasuun garaafirra guutanii hafuuraa fi bishaan bakka seenu dhorkuun haraama. Itti fayyadama kee sammuu teetii wajjin qiyaas sammuun tee dandeessutti yoo fayyadamte wanni hundinuu siif halaala wanni haraam rabbiin jee quraana irraan kaayin yoon kaan ammoo biddeenuma nyaattu seeraa ala akkam fakkaata.